video babbareedaa hojjetan video dansaa video ergaa gaarii qabu hojjetan ijoollee keessattuu biyya keessa jiranii haala mijoofne keessatti video babbareedaa hojjetan kana video isaanii like share subscribe gochuu fi comment babbareedaa barreessuudhaan jajjabeessuu qabanii yaada jedhu. Ashama harka fuunee hordoftoota waan kootuu bakkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kiyyaa galanni rabbiif haa ta'u akkam jirtan isinii dalagaan haalli qilleensaa maal fakkaata isin bira nu bira rabbitti haa tolu waan hundi bareedaa isin jedha. Har'a yaada xiqqoo tokkoo fi gaaffii keessan xiqqoollee isiniif deebisuu barbaadu tokko jira jechuudha. Gaaffiin keessan yeroo mara abbaa manaa hin qabdaa mucaa hin qabdaadha. Ijoolleen hedduun illee koomantii jalatti illee na gaafatanii turtanii keessaan illee ijoolleen na gaafatanii hin jirtanii toora feesbuuka kiyyaa jechuudha. Asumaanis immoo ijoolleen lakkoofsa keellee naa kaa'e jettee toora feesbuuka kiyyaa waan kootuu jedhaati sarchi godhaatii na argachuu dandeessu jechuudha. Karaa gabaabaa kana isiniin jedha ijoollee. Yeroo darbee viidiyoo ba'e isinii maree ture abbaa manaa kiyyallee mucaa kiyyallee waliin viidiyoon gadhiisamuu isaa malee ijoolleen hedduun waan viidiyoon jedhu hubannoo furanii natti fakkaata malee isiniif maree jira. Kana malee immoo amata lama durallee abbaa manaa kiyyaadhaan ilmoo horadhee jidduudhaan amata tokko akka samatti tokko hanga lama ta'uu hin oolu jidduun addaan bannee jechuudha feesbuuka irraa malee abbaa manaa kiyyallee nu beektanii jedhee yaada hin dagattan malee yaa'u nuti tollee waan hin dalagneef jechuudha yeroo sanaa fi amma immoo yeruma dhiyoo kanallee isiniif maree viidiyoo tokko isiniif gadhiisee ture jechuudha gabaabumatti. Naa wanni jechuu barbaaduuf immoo tokko koomantii jalatti waan hin taane barreessitantu jira ijoollee hundaa miti. Fakkeenyaaf waan jireenya namaa keessa galuun yeroo baay'ee hin barbaadu. Naa asumaanis ijoolleen koomantii hin taane barreessitantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf abdii yookiin immoo yaayyaa hobbee wajjin dalaga yeroo baay'ee jechuudha. Abdii yookiin immoo yaayyaa hobbee immoo kan beeku nana har'allee miti jiraadha. Maatii kiyyadha. Maatii kiyyaaf maatiin isaallee wal beekanii gabaabumatti jechuudha inni akka maatii kiyyaaf akka obboleessa kiyyaadha. Mucayyaan tokkoffaa keessatti baay'ee na ajaa'ibe jechi ishee jechuudha. Jecha hin taane akka barreessitee jirti. Anillee deebiseeraaf jechuudha koomantii jalatti. Koomantii namni naa barreessee fi aaruu doon taane nama asirratti wanti nan jechuu barbaadu wanti nan isin ilaaltanii adda doon baafatiin namaaf hin barreessina jechuudha. Ani immoo abdii wajjin dalagaa haala jiruuftu walitti nu fida malee kaayyoo biraa isarraa hin qabu. Ani nama bultii qabudha akkuma isiniin jedhe nama ilmoollee qabudha. Kanaafiyyuu mucayyoon jecha hin taane barreessite sun immoo odoo viidiyoo kana dhaggeeffattee sagalee kiyya kana dhaggeeffattee natti tola jechuudha. Maaliifiyyuu yoo jette abbaa manaa qaba jechuudha namatti hin saalfanne. Abbaa manaa qaban nama bultii qabudha giiftii kiyyaa siin jedha sumaanis abdiin obboleessa kiyyaa ammallee irra deebi'ee kan si ibsuu barbaadu jechuudha. Ijoollee hedduu miti kan jedhe ijoolleen takka takkan jirtanii kan waama argitan barreessitanii jechuudha. Hordoftoota hankuutu abbaan manaa kiyyallee kanadha. Abbaan manaa kiyyallee isin faana walaa baruu jedha isintu dagate malee isa kana hin beektu natti fakkaata. Kanaafiyyuu isin immoo waanuma agartanii qaaqina abbaan manaa kiyya na bira jiru maraatuu tokko takka seennanii namaaf barreessitan asumarraan deebii quubsa ta'e isiniif qabaa isiniif ta'allee jedhee yaadudha jechuudha yaadni kuni. Ani immoo namni immoo yeroo baay'eeyyuu namni walitti dhufeenya walitti dhufu waan biraatti hin furatiin haala jiruutiin haala waan meeqan walitti dhufan sammuu keessan bal'ifadhaa dhugaan baay'een aaree jechuudha mucattii takkatti. Nda'oo mucayyoon tokko maal jettee jalatti deebifte beektanii waan koo'ati dalagaaf waan ta'eefiyyuu waan dalagaaf ta'e karoora waan qabduufiyyuu jecha namaan hin deeminii jettee deebisteetti mucattiin sunillee galatoomeedhaan asumaanis mucayyittiin beeku anumaaf aartee anumaaf quuqamtee jechaadha. Baatee kun asiin galtee hin jedhiinaan iddoon dhufees baruu yoo barbaaddan yuutuuba kiyya jala seentanii na baruu dandeessu. Mucayyoon akkas jettee immoo yoo abdii irraa rakkoo qabaatte abdii wajjiniin iyyuu akka walitti dhuftu
si mijeessuu danda'a. Maaliif yoo jette abdiin obboleessa kiyyaa yoo feete keessaan na dubbisii siin jechuuf barbaada. Alhamdulillah abbaa manaa gaarii qabaa rabbitti haa tolu siin jedha sumaanis. Na ijoolleen kaan immoo na beektanii ijoolleen haala kiyyaa amala kiyya jaallatanii siin jirtu galatoomaa naaf jiraadhaa isiniin jedhaati wal baradhuun siin jedha maatii keenya. Hordoftoota fi kabajamtoota waan kootu hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin haa qaqqabu. Egaa akkuma waan kun jettee anaa fi waan kun erga itti dabalamnee amata akkas naannoo amata 3 ol turree jirra. Kanaafuu namoonni yaada adda addaa barreessitan YouTube keenya amma miti kan eegalle amata dheeraadha. YouTube keenya sirbanee naannoo anaafisii barbaadnaan amata 3ti. Kanaafuu warroonni yaada gaarii barreessanis warroonni immoo yaada gadhee barreessanis galatooma hundumti keessaniyyuu namaa miti. Namuu yaada ofii qabu barreeffata akkan yaada ofii namaaf qabu ibsa. Kanaaf hundumti keessanuu galatoomaa isiniin jedha. Ani maqaan koo ibsaa yookaan Abu Sabkeebar abbaa warraa waan koo toob jecha. Akkasidha mucaan keenya illee rafee jira isallee sin agarsiifne yeroo biraaf inshallah. Namoonni waan amantaan gaaffii amantaa gaafattantu jira. Fakkeenyaaf amantaan kee maali uffannaa kee akkas godhi jettu nu amantaa walitti hin qabnu beektanii oromummaa wajjin qabna. Namni immoo amantaa isaa kamiyyuu wal kabajee wajjin jiraata. An akka kiyyaatti akka mataa kiyyaatti amantaa kamiyyuu kabajee jiraadha. Amantaa kam keessa iyyuu hin jiru waaqeffattuudha waaqa tokkoon bulaa. Nama kamiyyuu eeguus hin fedhu in kabajallee jechuudha. Maaliif yoo jettan amantaan kan dhuunfaati biyyi kan hundaati. Oromummaan immoo walitti qabna malee waa'ee amantaa kiyyaallee baay'ee isin hin cinqiinii jechaadha. Yoo garuu uffannaa kiyyaa kun sirraa fokka ta'ettan sirreeffachuu yaala jechuudha. Amantaan kamiyyuu qullaa deemaallee namaan hin jedhu garuu immoo ani nama hin dogoggoras ta'a yoo dogoggore immoo na gorfadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya isinii ani kanuma dhaamsi kiyyaa jechuudha. Waan hin taane namaan barreessina waan gisee tokko haamlee nama cabsa jechi namaa beektanii amma YouTubera haarawaa akka taanetti ani akka eegalletti yoo guddachuu qabna ture garuu akka haarawaatti amma eegalaa jirra. Nu jabeessaa nu guddisaa malee nu qeeqinaa isinii jedha sumaanis atillee maal jettu yoo qabatte. Ani yaada dabalataallee hin qabu maal isinitti fakkaata hordoftoota fi kabajamtoota waan kootu hundumti keessaniyyuu namoonni hundumtu jechaadha. Ani keessattuu YouTuberoonni afaan Oromoo ijoolleen reefu lafaa dhufaa jirtan wal jajjabeessuu irratti osoo yaada gaarii walii kennine osoo wal jajjabeessine irra gaariidha. Wal qeequun homaa faayidaa hin qabu. YouTuberoota saba biraat irraa fakkeenya fudhatuu qabna. Maaliif gama social mediaatiin namni keenya reefu guddataa jira. Ijoolleen Oromoo warroonni dandeettii adda addaa qaban YouTuberoonni xixiqqaan waan gaarii hojjechaa jiran kan YouTuberoonni gurguddaan ilaallee qaban YouTuberoonni gurguddaa warroonni chaanala gurguddaa qaban isaan warri yaada kana dhagaan jecha asumaan ijoollee waan gaarii hojjetan ijoollee barnoota gaarii qaban viidiyoo babbareedaa hojjetan viidiyoo dansaa viidiyoo ergaa gaarii qabu hojjetan ijoollee keessattuu biyya keessa jiranii haala mijoofne keessatti viidiyoo babbareedaa hojjetan kana viidiyoo isaanii laayik sheer sabskiraayib gochuu fi koomentii babbareedaa barreessuudhaan jajjabeessuu qabanii ijoollee dubartoota mana arabaa keessa hojjetan biyya bakka adda addaa keessatti mana nama hojjetan viidiyoo adda addaa hojjetan shamarran akkasii kanallee ijoollee waan gaarii hojjetan jajjabeessuu qabnaan nuti jecha warra addunyaa kanarra jiru yaani wal guddisuu walii fi wal kabajuunis walii fi wal jajjabeessuunis walii fi kanaaf YouTuberoonni gurguddaan keessattuu warri isin guddisee bakka kanaan isin gee chaanaalota irra xixiqqaa nu guddisaa nu jajjabeessaa isiniin jedhu kana qaadha. Ofii keessanii beektanii waan kana gochuu qabdanii tureyyuu kana ergaan kootee asumaan baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa hordoftoota waan koo guutuu hundumti keessaniyyuu har'aan boodhanillee waan koo cinaa dhaabadheetiniin waan gaarii isiniif waan gaarii isin hojjechuudhaaf ni yaala. Isinillee immoo naaf jajjabeessaa isiniin jedhu. Yeroo ani mul'adhu yoo jedhuuni fuulli kiyya shaashaa isin jalaa cabsadhee waan sodaatu fi fuulli isaa shaashaa cabsamoo hin cabsu asumaanillee koomentii jalatti barreessaa fi galatoomaa isiniin jenna. Yoo rabbiin nu gargaare immoo waan gaarii mucaa keenya wajjin dalagaa isiniif isin mufachiisee dhiifama naaf godhaa. Galatoomaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qaqqabu isiniin jedha. Nagaan tura. Kan biraa immoo maal jechuu barbaada
waan koofii abba warra waan ko osoo waan akkana hojjetanii waan akkana turte osoo hojjetanii isinirraa bareedaa yaada keessan komantii jalatti nu barreessaa. Ammaan booda anillee cinaa isii dhaabbadhee isii wajjin hojjechuuf qophiidha. Kanaaf hundumti keenya yuutuubaroon afaan oromoo warri taane warri biyya keessa jiru warri biyya alaa jirtanillee jajjabaadhaa walaa guddisnuu. Baay'ee waan gaarii hojjetanii dhuftan namni waan hojii keessan jaalatee jedhee inni guddatanii kanaafuu abdiin kutatinaatii jajjabaadhaa. Horaa bulaa kabajamaa ulfaadhaan isin